حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبر ولا دعوتو فيديو كندا بكي أما نتي رت أركمنو كيستو غاري جمع خنرنا مولة تكوني غارة سيناك أبو ربنا كم قرآن كيست دوغا غارة كان بفعل الداتي نوما ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانه غاركم جمع تكونو إلى التن أدادي مولة جمع تكون براك ترى مولة عجائب ربي الراهي تشور غار من كنو ربينو غارة كان كنين وبهك ما قدك أبا دچين تركيسين غدابتو سوشين انجرانه دچين كنو غدابچو ndandessu gama tokkon kana gama tokkon mukkeetirra biqilee mul'atu kuni environment yokan naanno balance naanno eeguudhaafis waan rabbiin hikmaan inni uume keessaa tokko keessattuu moo gaarri nu ilaallu kuni as dura bara 19 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1990 keessa abitti ka'ee ijoollee yuunivarsiitii baatee dhuftee rakkoo yeroo sun uumame manni Oromoo bal'inaan ni yaadattanii gaara seena qabeessa manni Haji Abdullaahi Ganamoo gaara kana gubbaa chaalleetti himama gaarri kun gaara seena qabeessa kan jiru godina Baalee keessatti argama gaarri kun maqaan isaa Washa jedhama laga Washaatiillee as jala jira gaara seena qabeessa wanni isin argitan kulliin ijaafillee daawwiidhaafillee waan قلبي نما بوهرس إجا نما جمتشيسو ربنا القرآن كيستي ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها يو إلى التنكت بوهرتن وأنا كسيسا وما فيتن قوتن إلا بكل شندن تنجون جل ربنا والله نمي تقوان بكل توسر آخر تكتي سين من أمون دندو وربي أمي ملينا ومني كي نمو نعمة كان بيكي كنو فتي إيغو كبيني أنا مي سرتي مالك كنبولون كين بسم الله الرحمن الرحيم قاري كوني قاري سيناتي ambarsiisaa ture yeroo gaarri kun gubate barataa dhibba jahan qaba barataa dhibba jaha fuudhee deeme hindaamsina jennee deemne akka tasaa yoo dhaqnu immoo gaarri kun ufiin hin gubanne yeroo sanillee seenaa qaba jecha yoo ati dhaamsitee karaa dheeraa achi deemtee jettu dura keetitti ibidda argita ibiddi kun immoo lafa jalaa ka'a kanaaf gaara tasa gubate osoo hin ta'in yeroo sanitti illee wanni argine gaara itti xiyyeeffamee akka inni gubatu ta'edha. deebi'ee subhaanahu wa ta'ala rabbiin ittiin hin dhiisne ammallee deebi'ee margee jira biqilee jira bakka isaatti deebi'ee jira jecha kanaaf lafti tun seenaa qabdi har'a gargaarsa uummata keenyaa taasisne oggoo dhufna ammoo akkuma reef jettan san yaadachiistanii gaara seenaa qabu duubni kun asirraa ka'ee kiloomeetirri yoo xiqqaate kiloomeetira 108 akkanumatti wal qabee deema mukni kun asitti hin dhaabatu duuba isaa hawwaa jira garanaan sooma biriitii jedhanii duubaan jira facaa jedhanii jira duuba isaa kana keessa barsiiseen ture baadiyaa kana keessa deemeen ture kiloomeetira 180 akkanatti wal qabatee deema waan wanni tokko keessa hin jirre gaarri kun jecha gaara seenaa qaba raayamee maal jetta waan gaara kanarra bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah baaleen qilleensa hunda of keessaa qaba akkuma beekamu qilleensa baddaa qaba qilleensa badda daree qaba qilleensa gammoojjii qaba qilleensi nuti sabsibee waashaadhaa eega kaane as keessa dhufnee as geenye kun qilleensa irra caalaa qilleensa baddaa qilleensa namni aduu keessa birdilibsii uffatee taa'u agarre kun egaa gaarri kun waan ol magarsee jira gaarri kun gaara qofa muka qofaa siin kennu gariin nama as kenna namni kun nama gaara amma oduu isaa odeessinu qofaa kan nuti amma waa isaa himnu qofa osoo hin ta'in gaara dhiirtii gubbaa teessee jedhamee beekama akkuma beekamu namni gariin biyya baata gariin biyya irratti baata akkuma jedhamu warri hojii hojjetee dabarfate namni kun sadi tokko isa waa'ee isaa namni hin himne hin dubbanne inninis waa'ee namaa hin himne ofiifis waan himamuu hin qabne tokko isa himamee himamuu baatee haajaa isaati miti seenaa tokko hojjetee addunyaa kana irratti hamba'aa ta'uu irra jedhee muka tokko illee maan ta'in gadi dhaabee waan ta'e wayii addunyaa kana irratti lalatee qaawwa isaan malu duuchee addunyaa kana irraa gala inni sadaffaan immoo nama akka kootiiti hojjechuutti isin qabu hin dhiifnes ammoo warra hojjete waa isa haasa seenaa hojjechuun seenaa odeessuun seenaa hojjechuu miti kanaaf gaarri kun akkuma beekamu gaara magarroo gaarri gaara ta'u wajjin dhakaa ta'u wajjin magariisa ta'uun xiqqoo waan wal dhiibu fakkaata haa ta'u malee gaarri kun gaara fandalalaqaa yookaan gaara bashannanaa namni yoo argettiin bohaaru akkana
numti kun naannoo keenya keessa asoosaadhaa eega jalqabne hanga dhaqee Arbaa Mincii ga'utti takkaa wasii Jijjigaa ga'utti biyya keenya kana waan isiin fakkaatte abbaa of rukute of hin danda'amu jedhan. Abbaan gaafa cabse ollaan ija jaamsaa akkuma jedhamu innumatu ofitti of ta'uu dadhabe gaafa nuti of taane muktii gaafa sana nu jalaa gubate bara 1995 akka ol lakkoofsa keenyaatti mukti kun muktii asii dhabne muka lamuun deebine faa jira. Lamuu yoo namni abbaan barbaade bakka inni jirurraa fidee jedhe malee muka hin deebine jira jedhan. Bineensi wajjiniin dhumee jira bineensa hin deebine. Bineensa yoo gara firaatiif hinne malee hin deebine. Egaa gaarri kun seenaa keenya gubuudhaan walitti qabatee jira. Seenaa abbootii keenya, seenaa mataa keenya, seenaa lafee gubuudhaan walitti jira. Hin gubatu moo maadaama amma nuti jirrutti warri odeessu, warri hojjechuu illee dhabu, odeessuu danda'u hamma jirutti immoo wallaahi gubatee namnu qonneeti baafnee ummatatti agarsiisuu teenya biiznillaahi ta'ala hin dandeenya moo hin dandeenya? Akkasuma hawaasa keenya Jazaakallahu khairan. Ani wanni jiru uummanni keenya maal lafa teenya miti uummata keenyas gubaa turanii muka keenya lafee teenyas gubaa turanii wanni waa gubaa akkuma obboleessi keenya raayyaan jeetti namni duraanuu sadii jaani tokko ka biyya jiru tokko ka biyyatti jiru tokko ka biyyaaf jiru nama biyya jiru ka biyyatti jiru ka biyyaaf jiru akkanuma nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam hadii sahih keessatti namni lama yoo dunyaa irraa deeme tokko ka ifi cinqee dunyaa irraa afura galfatu rahaa godhu tokko ammoo mukaa citaan hawaasni uumaan hundi wanni rabbiin hundi hararaa galfatu jedhanii warra akkasiiti warri gaara keenya kana gubee namni gaara gubee nama gubee namni muka gubee bineensa as keessa gubee anamma waan hin jiru wanni sun wanni waa gubaa sun duraanis waleessoo harka fiitiin dhaabaniiti mukaasuuf qottootti barbaadanii jedhanii nuutu gadhaabee amma booda waa uummata keenya irratti dhiibbaa fida gaara keenya irratti dhiibbaa fida hawaasa keenya irratti dhiibbaa fida makhluuqa biyya teenya qabeenya kan nuti jennu irratti rakkoo fida tufne amma booda waan tufan deebi'aniin arraabanii amma booda biyya teenya tanatti eega finfinnee irraa kaane haga maal jedhanii sawween haga qundi dhaynutti wanni karaa kanatti nuti agarre ijoollee irraa manguddoo irraa ulamaa irraa akkasuma abbootii qabeenyaa irraa akkasuma ummata biyya bulchuurraas wanni nuti agarre akka zaahiratti miti manaamaan illee wanni amma booda dabre hin deebine rabbi nutti hin deebisini baalee fi beelaa fi balaas rabbi waliin agarsiisini hunda rabbi nurra haa qabuun jaa ani gammachuu waan akkanaa silaas namni kana agare dhufee namarra cichuun namarra gaggabuu waan namarra gaggabuu waan nama gaafachiisu miti laakiin biyya teenya nama keenya lafa teenya lafee teenya amma booda roorroon osoo nu jirru addunyaa tanarra ichi kutti jennee irraan itti dabarte jennee yoo nu jiraachuu baannallee osoo ilmaan keenya jiranii iyyaan nageetti jaa warra waan keenya kajeelu nageetti jaan amma booda harkata waan keenya itti dabalataa maayii irratti waan hin dabarsu tokko jira yoo gaafa baaleen iyyuu wallagga callifte gaafa sana cabne dhaggeeffadhu tokkoon Oromoo tokkoon saba keenya tokkoon nama waliif hadoodu tokkoon nama iddi keenya bira jiru gaafa baaleen iyyuu yoo wallagga callise gaafa sana cabne hoodu gaafa baaleen iyyuu yoo salaaleen callifte gaafa sana cabne hoodu gaafa abbichu iyyuu gaafa salaaleen callise gaafa galaan iyyuu gaafa salaaleen callisu cabne gaafa sana cabne hamma gaafa gimbiin iyyinaan raayitum gaafa birmatte wallahi abbaan fedhe waan gochuu hin danda'u. Laalladha ani Harargee hin dhufe inni Finfinnee dhufe inni immoo Baalee inni Iluu dhufe akkasumatti akkaataan itti walitti dhufne kun yoo laalleehu barra akka jettu Oromoon ogguma himaashitu sirbinuu yoo wal jalaa qaban tolaa jira. Yoo wal jalaa qabne waa takka namni iyyataa guusaa wal jalaa qabne harki tokko tafkii hin qabu jaa yoo kana gama walitti dhufe malee. Tokkummaadha amma booda wanni nu baasu tokko taanee yoo deemne yoo hoggaa Baalee iyyate Harargeen itti dirmate Jimma itti dirmate Walloo itti dirmate rakkoo takka Harargee taatuuf yoo Jimma use yoo Baalee use yoo usuu baate gaafii mana galtanii daleedanii akkana gaafa kamiseen iyyuu yoo nuti Finfinnee keessa teenya yoo kaa Jimma taane hin laalatiniif qimmiiddaas hin laalatiniif gaafa kana cabne garuu amma booda abaarullee nama balleessuu lafaa qabna gaafa kana abaarullee irbuu walii seenuun dirqama taati bikka sanatti
amma booda bosona keenya asii gubdee abbaan fete naguman teenye maadaam hamma nuti jirrutti bosona keenya miti rigaa keenya nu jalaa gubdee hin gubatu rigaan keenya badana magoon guddaadha ilmee takka nu jalaa fudhatee namni har'a nagaan jiraachuu hin danda'u kana kan taanes kan kaleessa dhufee bakka kanatti gubes keenyumarra deemee dhufe akka oromoonu jettu mukatu maali nu fixan yennaan maal barii qottoon nu fidne jedhatuma keenyatu nutti jira suman nu jira rakkoon har'a nuti keessa jirrus ka kaleessa keessa dabarres numatu tokko hin ta'in numaan nu cabsan numaan nu jeesan numaan nu guban numaan nu kaamsanii nu hidhani wanni alagaan bar kallatti nutti dhufne jannataa keenyas rabbi nu haa qajeelchu yoo diide immoo rabbi karaa irraa nurraa haa dabarsu kanaa innaan tokko tokkoon keenya yoo tokko taanee harka wal qabanne biyya tanaa fi miti biyya Afrikaatiif biyya addunyaatiif bu'aa guddaa sababuu sun mata buusuu danda'u inshallah kana irratti وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي كانوا عليها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه جل ربي وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها يا ربي ورا بقى فلتات الأبني قربهم فمني بيجرا إرتي قربة أن كان أرشفني يا ربي لكي كان جرا أرشفني بليس بافني ودمرنا ما كان يصنع فرعون وان فرعون أمني فرعون هجة هند الراب اللي سنة حكي أبا حكي تديفني جنا إن شاء الله تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا أكم سببا جري أبسنيف ديتش ربي ور بني إسرائيل رتتا إيه وعدار ربي جراب قوتمي لفجراء الرد مرقى أرقتني أكو بلسما أرقتني أمني كينيا أمني أرومو غربون ما نساء غربون ما بني إسرائيلي قديمتي أكو ما فرعون أمة بني إسرائيل غربون فتتي أمني كارس أمة كينيا غربون فتيرا غربون ما كان رب الراكاس إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ديتش الحقيقات كانوا ربيتي ربي أبا بربادي أبا حق ديبسا ديتش كنوا ديبيا يرتم أمني كينيا أبشرا غرغارس ربي نولين جرا غرغارس ربي كون أفيه على غاجرا قلمين كينيا جرا كي بنمو جلقبه إلى لمو جلقوامينا ربي مرتيسو قفتا فيه مرتيسا إن شاء الله يومي ورجت تنوني ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا نحن يومي منام دبتا يجوني سايم لا عسى أن يكون قريبا إيوتو سايم لا وانت ربي تجين واتو كينجرو نور مين أمني ور ظلم أمني ور بيابان الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ديتشي كين الراباني لفا كين الراباني بيا كين الراباني ظلمي بافمني وان ظلمي الرابافمني كنجي ربي نتي دي بساجرة دي بياجر ركا كين بإذن الله تعالى علاماني سامو رفتيتي وقد جاء أشراطها بلكي سار غاير علامة إسار غاير علامة إسار كيسا نمتي وانا كثي دبتشو دران دبني بيقنا نواك كثي نمتو وان ما كثي دبتشو وانو يون دبن نمتا كيني برد وايدا جي كيني يوم تكا دبن واي سمي كيني يوم تكا دبن ربي سمي أكثي نو كني دچه بي دنيا دچه جنتانو كني غار أكثنو كني بشان أكثنو كني يومو دچه كيني دچه أروميا يو إلال ليچو يوم بشان سائلال مكسا إلال يوم تبا إسائلال يوم سمي إسائلال يوم لفا إسائلال يوم نما سائلال كان هندا يوم إلال ربي انغلت يفنن نيو ريبو كلا دچه كيني تدي بي أجرا ظلمي يو جواتو ماتي سيدي يفتي غر حق أكيت سيدي يفتي مالي فنزل لهم يچو سيدي يفتي نيدو كمو مالي فنزل لهم يوچو جلقبه حقات آبچو يو جلقبه غافتو ربي ننصرا نصر ربي نورو فواتو كو شكين قب نو حقا بربادا جرا ومن كي جنارو واقو غوتو مالي كفساتو رن مالي بيابا فمن الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلا أن يقولوا ربنا الله حقيقة لسان ربي كين ربي الله يجو رافي جنارو واقو غوتو كيسان كفسان إسلام ما رافيس كفساني ورهم ما رافيس كفسان ورهم ما رأيو كفسان وحق لفا إساني تيم كفسان بشان إساني تيم كفسان مالي لفا كين رتي أجيب ابنا مالي فدونا أكو عمر بن الخطاب جيرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا مالف يوم متى كان قربون فتنسين أكملتم من يكون إسني قربته وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا قراها هذا جراتي يوبانو بليسة تعني ألتني أمني هندلو أمني كني أمني أرمو غافر ألتو بليسة أمتنو قربون فتي قربون ما كان كيسا بور أف قبسو كتشوري مو وان كان ربي كي يدبر مو كيسا قبسو إسا قد من قتل دون أمالي فهو شهيد من قتل دون أرضه فهو شهيد جاء نبيين كني عليه الصلاة والسلام كان في نوتم تأكد بني أكيد والبر أبني تشونكني ملكة نسريتي نسري حقيقة مربنا فحافلوا إن شاء الله وانتو كافولا مي هندي هندي بيا بإذن الله تعالى هندي بيا واين إن شاء الله
مي علماء تينيان هيوت خينيان ورا ربي بكم سخني دري هواسا خايسا ودين نام سيتي نام تو في جراتي مالي وكينيا فما نمني مني خينيو قومي ما يسكيو خني سنة ما بيخو كوسي ساجا نمني دم بيخو خني سسني سوداتو جاني رامورچو دام أكاس ممس نمني أقو نمني قرطمي برباد جيرن سوداتو جان بارا خيس ديمن نمني قرطمي برباد جيرن سوداتو كبو خناف ميتي ورا فك إسان كنا رأي جدي ورا سلتي عنو كنا رأ ورا وابي خناف مال أم كبسوت نرى إسان هاكو ستمني بود هاجراتني جتامو مو نمني ديما نما خنيساس نما كوسيسو بيخو كوسيسا دم اللي نمني برباد جنينا خنيسا سوداتو أكاس ممس نمني قرطمي برباد جيرن سوداتو جتامو ميت أم سمال أم داب كنا بتي نمو أبيخو ونين جو ريتو كبسوت نخيسة نمني هرماتو جو نمني أصو نمني وابيخو كثير ما تجيرو سيكو فيان نمبر مخيني خونين تابتي ملي ورو أبيخو جوبتي قافي بليس إن أستاذ جمال قافي تكون قافي أورا درسو وان كونفيوجيني وان سمونا ما كيست ولاكي أدان بين تكجرا نمي قرين يوكي إما أمنتاخنا جبيسي خنكبتو تاتي كوان سبوما والفالسو مرقو في قافتشون لفقو في قافتشون نفو في قافتشون كبينياو في فلمتشون أكوان دكي أمنتاخنا ولكتبو يوكان مو إيمان إنسا دباتاو أكوان إني جعلن كيسو اتفاقات تكون دوغن غورو قداد علماء نكنا وبتوس يوجرات دوغن غورو قداد مالف أولا ربي للمنا ما كان حكمة إساتي فو إننو كان أورومو غودي كان غوراغي غودي كان تجري غودي كان أمارا غودي كان سبب الدغدا غودي كان بيا إثيوبيا كان كيسة تومي كان كينيا كيسة تومي كان أوغندا كيسة كان أوروبا أستراليا كندا كيسة تي ربي حكمة دافومي وصوفي دي ربي مبر علمنا ما كان أفان إسان توكو غودي سبا إساتيس توكو غودي بفا إساتيس توكو غودي ندندا وربي ندندا نمني علماء نمني غافاتي أورومما خير مرمتو حكمة ربي سي أورومو غودي سي أومي آية ربي سمر متاجر تملي وانا الدامر متانجرتو نمتشان أمو أورومو تو خيتين يو كانت سبتوكو تو خيتين سترو الرسوسون مو آية ربي سنترو الرساجر ملي ستيمتي ربي القرآن كستمانجر ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا لتعارفوا يو قوسني الددان جران يو أولاد الدداب البلية الددارة سبتوكو كيست تجاراتي أدى والنسون بيخمني آيان ربي يكمين بسما نمني توكو أما أفان أرومو كان هاسون كي يكون حكمة ربي معجزة ربي توكو أقرسي ساجر يتشور كناف علماء كين شبابني ديني كبدس وان كان غرا كانت توبچو كبا غري نمو مالتي فالان نمو يو كان مو اوبوزيتين كرادا يچور فالان كرا مالي غرا سبب ما تيواس دفن غرا امنتي تيواس دفن وان سباخنا لافسني جبن جچان كامنتي رالي فغاتو جرا امنتي الاسلاما غوتو غافجنو وان كان مرا والسمچيستي اديمتي راني كلمان ولتبو سبمان عدوي ديني تيمتي ديني مس عدوي سبو ما تيمتي لما نو ولدي وليوجد يمسس القرآن كسر ربي القرآن كسبت ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى كان ربي ما عرفت بتقبليس سانجر حتى أمنتين جراجرة أونو قبلوا سبوا ما أدان كتو نبي الله عادي هود يجوني نبي ده عادي مو أمة كافرة نبي الله نو يجون نبي ده والرسالة الترجمة من كافرة لكن قبلوا ما أدان تنيف ربين أخاهم جنا القرآن كسبت علمنا ما كن أقبلوا ما لمم ما يقوم ما كبا أقبلوا ما أمنتيك كبا أقبلوا ما بيات كبا أقبلوا ما حرمان كبا أقبلوا ما هتو كبا يجوا ربين كان قوتو أمنتي إسلام قوتو رجافة إنه كان هم داهو حالة والسمتات وان دمتوف كبسو ما كبسو مرجع كبسو نمما كبسو لمما كبسو لفا كبسو خنا وان كيف ما جرو كان رتي أبوتين أمنتي شيكوتين الدروم ما رانا وقنو كبا دعاني الدروم ما رانا وقمو كبا شبابني ديني خنان التزام التتأجج بيسي كبا ديتين جرجو كون الدروم ما نتدمو كبا مالف خايون إسلاما خايون قرآن نبويف خايون نبيون نبوتو إرقمنيف مالف لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ربي النبي يوتس كان إني أرقف كتاب بوانا الدعاء
jaarraa adda addaa keessattis kan inni ergee fi ilmi namaadhaa lafa kanarratti walqixxummaadhaan adliidhaan akka jiraatuuf walqixxummaa lafa kanarratti mirkaneessuudha. Abbaa waan fedhe hordofuu danda'a, waan fedhetti amanuu danda'a. Laakiin wanni kooman ilma namaa kana godhu lafa kanarratti walqixxummaadhaan mirgi hundaadhaa kabajamee jiraachuudha. Kanaafuu kana booda nu hubachuu qabna. jalqaba wanni ani jedhu namoonni amantii fi oromummaa walitti laaqan kun rakkina biraatii miti rakkinuma beekumsa dhabdeeti. Madaalaan isaa qabu namni yoo waa beeke waan sana hiikaa isaa argata jecha. Qabsaa'onni durii oromummaadhaaf hoguu qabsaa'an islaamummaa gadhiisaniitii miti. Islaamummaa isaanii akkuma qabanitti oromummaadhaaf qabsaa'aa turan jecha. Irra caalaan warra qabsaa'otaa yoo lakkoftee jiraate ammas ummata beekumsa qabu, ummata dandeettii qabu, ummata diin rabbii beekutti qabsaa'aa ba'e jechaadha. Lafti tunillee haqa isaa ta'uu beeka. Qabeenyi kunillee haqa isaa ta'uu beeka. Rabbitti isaa kennee beeka jechaadha. Mirga ofii falmata. Rabbi birattillee ajrii itti qabaa beeka waan sanitti haqa ofii deeffachuuf jechaadha. Kanaaf namoonni amantii warri amantii maal oromummaati jedhanii yaada akkasii qaban rakkinuma sammuu isaanii kan mataa keessaa qaban yoo ta'e hir'ina barumsaa yoo ta'e malee rakkina biraa keessa homaa wanni isaan qaban hin jiru. Amantiin oromummaan rabbitti ittiin uume akka reefu ustaas kaamil jedhan وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب سبحانه وتعالى. ربي برتنا من كبجمار من ربي سودان لكن نسب نسلي إسانا من فرع إساب يكون والربي ساؤم جتا قرآن نتسم النفني ما فرطنا في الكتاب من شيء جل قرآن ربي وما ينديسني واني نسب نقول ربي بيكا قرآن الرتي واني تسالين برو في جتا كنافي وممني كوني كبجمو كبا قرآن ربي الرتي ويجتا أكنا من أما جدو كنا زرننا تبابنا مالي مالنا كل سياسة نمني بي يقول ثم فرس جدا انتريتي كومبلكس أكان جلد سالكي آلوكي oromoo caalaa namni garaa bal'atu oromoo caalaa namni nama jaalatu lafa isaatti nama waamaa qabeenya isaatti nama waamaa waan qabu keessa isaallee namaa kennu abbaan fedhee itti dhufeen keessummeessa laakiin isa kanaan zaranyinnet abbaabinnat ka jedhaniin kuni wanni kennameef isaaf moggaafamee jecha akka inni uf qaana'uuf akkas godhan jecha mootummoonni duraan asiin dura darbanillee kanuma dalaga waan biraan dalage naannoon addaan qoodaniit magaalaan addaan qoodaniit kun qottuu jedhamee waamama kun maaloo jedhamee waamama naannoo tokko keessatti baalee kana keessa bakka sadii waamama kun miigoo jedhama kun qottuu jedhama kun baddaa jedhama kun maalee waa ka'e yoo jedhu akka bittaa saniif tolutti waa quuname jecha kanaaf oromummaan ta'e islaamummaan walitti waa wallaahitu wayituu hin qabdu oromummaan kabajaadhaan rabbitti nu uume rabbitti dhiiga tokko nu godhe irraa haqachuus hin dandeenyu abbaan fedhe waan fedhallee yoo jechuu danda'e garama irraa deemna dirqamaan dhiiga kenna tuudhee keessaa baafna moo garri deemee jiru kanaafi wanni walitti laaquu wayituu hin jiru kanuma jechuu barbaada. Obboleessa Kiyyaaf gaaffii dhaftee gaaffiis gaafadha. Keessumaa galambeenya abbaa firraa galchallee ijaarii itillee gala yaana. Ammas ummata nu qoqqoree xaragee kan galas hin beeyi kanaa gahee hin beeyi kan ummanni kun walii galee hin beeyi kanuu gahee hin beeyi mee ummata kana abalu jechuutti illee biyyi maal jedhanii hiiki jedhanii kanaafuu mee ummata nu qoqqoree biyya kanaa fi gaaffii lamadaa waan hin siin ta'u keessumaa galambeenya abbaa firraa galchaa jette kanatti asii gaaffiis gaafatan har'a iddoo dheenyee uummatee ilaallisan hundi isaanii hoggaa dhaqanii uummata keenya sana argan imimmaan bakkoota kan irraa faca'a dubartii takka faa kun isirraa dhufte poolisoorraa ta dhufte iddoo dhiirtinuu itti garaan hundi garagalee haqqisee waa meeqa ta'e isin wajjin baadhattee lammiitii jettee boochechitti mimmaan gannan eeggisan hoggaa agarra akkasuma qaama mootummaatis qaama mootummaa hanuma jennu malee waa akkatti jennu illee qabu keenyuma jechuudha keenyaan tokko waa dubbii laaftu miti nu wajji lafee gaara bahee allayyaa bahee achi nu wajjin dhaqee nu wajji dhaabbatee inninis nu wajji boohee gal uummata keenya kanaaf xiqqoo qabu darbatee mee waan kanarratti maaltu si dhagayama
maal jetta uummata kanaanis maal jetta keenyaalillee maal jetta. Galatoomi keessummaa galambeene yeroo jedhamu ambiyya kanarratti keessummaa miti keessummaa isaa as baadii dhufuu jedhaan jiru inni maaliif jennaan ammana koon jira lafa koon jira lafee koorran jira rakkoo kanaan qabu keessummaan inni baanu keessummaa biraati almuhim waliigalatti bifa waliigalaatti ergaan asirratti uummanni beekuu qabu ardii kana wanni nuti itti yaajabnuuf maal irratti gochuu fi isa jedhamu hunda keessaniifuu ifa mamaa miti mamiis miti kanaaf lafti kun wanni nuti yaajabnuuf beekamaadha waan tokko illee abaluuf waan jedhu kana wajjin wanni isin beekuu qabdan kana wajjin wanni isin beekuu qabdan warra lafa keenya irraa uummata keenya baase warra kana achi baase as baase qofa miti gaafuma duraatu warri abshaalaa maal filate mallattoo warri abshaalummaa qabu namni gariin beeyta kanniisa fidata isin kanniisa ni faarsitaniimi ani garuu kanniisa haaloon irraa qaba gama tokkoon ofii kootiif akka dhuunfaatti wayi natti hojjette kanniifni daraaraa na biraa guurteeti bakka biraatti na jalaa dammeessite kana ni madha isii daraaraa narraa guurteeti mana abbaa kiyyaarraa daraaraa guurteeti mana abbaa ambaatti daraaraa sana narraa dimmeessite damma kiyya naaf deebiftu hin jedhaan kanniisa sana kanaan ni madha kanniifni dhuguma daraaraa irra ciiftu hin cabsine immoo achumatti dhiifte kanniifni siin amma filatamti kun immoo daraaraa sana cabsaati muka sana jalatti qurxaa gaara Abdullaahii ganamuu kana fayyina jalaa balleessaati bakka biraatti na jalaa dammeessite waan ta'eef kanniisa sanarraa kana ni madha inni sadaffaa gaafii keetii mootummaan nu wajjiniin kana ta'e kana bahe mootummaadha hojiidha waan galateeffadhu hin qabu mootummaan garaan gowwaan ofii bugalatan qabu matuma isaatti jedhama an mootummaa waan galateeffadhu hin qabu maaliif gahee isaati biyya bulchaa jira itti gaafatamaa isaati gumaata isaati gochuu qaba dirqama isaati godheerallee jechuu hin danda'u ummata saniif mana laal amma nuti midhaan callaa geessinee achitti buufnee dhufne eessatti daakkatanii rabbiin qofatu beeka midhaan callaa achitti baasen aayyolee ganda keessaa walitti qabee kaleessa keessa deemee gaafate yaa ayyooti yamaalloo idaa jedhee gaafannaan yoo abbaan mana kiyyaa adeemsa qoraa guyyaa guutuu deemee bishaan sana naa fidaniin dhuga yoo inni naan finne kun ollaa kiyyarraa hin kadhadhee dhuga naan jette jechuudha gariin ka abbaa isaa abdilleen irraa ajjeese ati yoo maalloo ite jennaan ani waanan dhugu takkallee qabu olluma kiyyaatitu hanga qabu naa fidee hanga qabu na nyaachisa ani waanan dhugullee bishaan illee hin qabu naan jette jechuudha saniif akka mootummaatti waan rakkate isa beekaa gumaata isaa irraawwanne hin jalqabne akka isaan hin hojjenne ammallee ganaadha jedhanii gara fuulduraatti itti yaadanu nu godhaa kun dirqama isaati kan sadaffaa kan afraffaa lafa kana gara fuulduraattu mashaayika keenyaanii maal irratti hojjechuuf barbaada raayyaa abbaa macaaf kaamil shamsuutii fi sufiyaanii fi jamaal aliyyi lafa kana ofirra gangalachuuf irratti qabaramuu fi kana deebiin sadarkaa jira beektota islaamaa assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh wanni nuti jarjarreef kiiloomeetira 440 afa karaa fagoo deemna egeree boruus gara